dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftan Oromiyaa Kaaffee Miidiyaatti maqaan koo Saamiin jedhama. Waggaa haaraa miidiyaa haaraa baga nagaan dhuftan Oromoo. Miidiyaa Oromoo irraa adda taaneetuun ta'in gaachana tokko taanee dhufne. Akkuma isin beektan biyya keenya keessatti intarneetii cufuun jira, saatalaayitii cufuun jira. Kun immoo sagalee uummata Oromoo ukkaamsuudhaaf jedhamee irratti xiyyeeffateedha. Abadan sagalee uummata Oromoo ukkaamsuu yookiin caamsuu hin danda'amu. Yoomiyyuu nummoo teknooloojii addunyaarra jiru, miidiyaa addunyaarra jiru fayyadamee sagalee uummata Oromoo addunyaatti baasuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Yookiin immoo miidiyaan kun dhaabatee jechuudha. Waan lama irratti xiyyeeffannee dhufne nuyi. Tokko aartii irratti. Inni lammaffaa immoo sagalee uummata Oromoo dhaga'uu feena. Akkam jirtu? Nagaa keessanii, fayyaa keessanii maalirra jirtu? Warra biyya keessa jirtan. Waan nu taphachiisuu hin dandeessu. Aarii qabdu. Sangaa keessa jalaa badee. Oromoo maalirra jirta siniin jechuudhaaf. Taphastee, aaristee, gaddastee yookiin immoo waa nu barsiisuu yoo ta'es nuyi jirraa jechuudha. Sagaleen uummata Oromoo yoomiyyuu hin badu jechuudha irratti hojjechaa jirraa jechuudha. Kanaaf miidiyaan kuni dhaabate. Egaa Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa waggaa haaraa baga nagaan dhuftan siniin jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya walii daddabarsaa, walitti himaa, sheerii walii godhaa, informationii jiru sagaleen uummata Oromoo akka nu ukkaamamneef. Information kana immoo akkamittiin arginee warra biyya jiran itti dabarsine yoo jettanii Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa Facebook ijee seentanii information isin barbaachisu achirraa argachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa akkas jenna dhaggeeffattoota keenya kunoogaa keessummaa qabannee dhufneerraa keessummaan keenya aartistii jabaadha. Aartistii duwwaatu hin ta'in kitaabas barreessee jira. Kitaabni suni mata dureen isaa na dhukkuba kan jedhu. Aartistii cimaa, aartistii of kennee hojjetudha. Kanumarraa kan ka'e miidhaan adda addaa irra ga'ee jira aartistii kanarra. Kunoo qilleensa irra jirra gaaffiif deebii walii wajjin goone mee waliin hada geenyu. Namni naannoo kee jiru hundumtuu fira keessatti fakkaatanii lakki. Ollaan kee hunduu fira sitti fakkaatan. Nama si yaadurra nama si nyaatu baay'eedha gaafa jedhu na namantu sila maraataa na jette waan ta'eef na namantu. Ani gara addunyaa aartiitti yeroo kanaadha murteessisitti natti ulfaate yaada. Because daa'imummaa makootii kaasee jechuun yeroo mana ijoollee xiqqaa ta'eetii kaasee aartonni kun karaa kan mana amantaallee haa ta'u, karaa mana barnootaallee haa ta'u, bifoota diraamaa waltajjii irraa fayyadaniitii fi wantoota asoosama gabaabaa wajjin wal qabataniitiin daa'imummaa makootii kaaseen keessa jira. So guyyaa kana keessa yeroo akkasiin jalqabee sababa kanarratti eegale wantan siin jedhu qaba jedhee yaadu. Sababni isaa walumaa wajjiniidhaanan guddadhee ijoollummaa kootii kaase. Maatiin keenya yeroo baay'ee waan aartii kanan deeggaranii bu'aan qabu, buddeen hin qabu, maaliif kanatti galte karaasii qopheessantu jira ijoollee isaaniif. Maatiin jedhan yeroo gara aartiif itti galte. Abbaa koo biratti fedhiin ijoolleedhaa eegamaadha. Abbaan kiyya warroota mana amantaa keessa jiranidhaatii fi namoota jaarsolii biyyaa jedhan keessaatii nama tokkodha. Aartii kanatti baga dhuftes maaliif dhuftes naan hin jenne abbaan koo. Because wanta ani jaalladhu, wanta ijoolleen isaa jaallatan dukkaama jaallata. Sababii kanaatii fi kaayyoon isaa inni kan inni ganamaaf galgala itti gargarsi baasuun barbaanne barnoota. Barnoota kee barachaa waan fedhii keetii hojjechuudhaatiif mirga qabda. Hamma daangaa inni siin jedhee fi daangaa hawaasni ittiin jiraatu keessa amma aadaa hawaasaa hin cabsinitti, amma duudhaa hawaasaatti hin bu'initti wanta hin ta'a jette yoo hojjette abbaa koo wajjin wal hin dhabdu. Kanaatiif abbaan koo maaf gara aartiitti dhuftee yookaan immoo eeyyee gaarii gootee itti fufii naan jedhe otoo hin taane wanti ati jireenya kee wajjin wal argate gaariidha jechuudhaatiin wantoota hojjedhu na deeggaruudhaatiin na guddise.
Kanaaf abbaan koos ta'e haati koos waa'ee aartii kana irratti eekkamsas ta'e gammadaniis homaa tokkollee naan hin jenneen siin jedha jaalako. Ijoollummaan kee akkam ture? Mee waa'ee ijoollummaa keetiin akkam ture ijoollummaan kee? Waan tokko si yaadachiisa gaafa ijoollummaa jettu baay'ee nan gammadee yaadatte yoo ta'edhaatiif mana barumsaa sadarkaa gadii keessatti kuukuluu hin bariine kuukuluu hin bariine kuukuluu bareera lakki ijoollee ni taabanna kaane lammaata ijoollummaan nuufu deebi'e ijoollummaa koo damma afaannan koo jechaa gaafa taphatamu wantoota hatammanaan itti gara daa'imummaa kootiitti gaafa na deebistu gammachuu guddaan sitti mahedheen yaada. Daa'imummaa kootti jireenya baay'ee bareeduudhaatii fi maatii baay'ee jaalalatti argisiisedhaatii fi naa ta'a kanan jedhe keessatti an guddadhe yeroon siin jedhu ani ilmaan gafaati abbaa kootiif obbo Gammadaa ol jirraadhaatii fi haati koo fi abbaan koo abbaa manaatiif haadha manaa ta'uu isaanii ergan sammuus manni keenya utubaan isaanii guddaan jaalala. Manni obbo Gammadaadha. Utoo dheekkamanii illee argee hin beeku. Utoo haasaa garaa dubbatanii illee argee hin beeku. Jaalaluma jira manicha keessa soo daa'imummaan kiyyaa gammachuu isaan marfatamee jiranirraa istiraagilii achi keessatti dabarsee istiraagilii ofii kootiidhaatiin ofitti fideen yeroon siin jedhu barataa kutaa tokko lamaa ture lafa dheeraa deemeen baradhan ture. Isa boodaadha kan mana barumsaa sadarkaa isaa yookaan immoo gaariidha jedhamu kanan seenee baradhe akaakaan kollee ni jira abbaan haadha kootii isa birallee taa'ee baradheera yeroo sanatti ilmoo shukkoodha ilmi akkoo bira taa'u immoo shukkoodha. Taa'imii sana irratti mana barnootaatti baay'een jaallatama. Sababni an jaallatamuu fi kireetiiviitii haaraan yookaan iyyoo barsiisaa waa kireetii godhesi yoo waan gaafatanis addunyaa taphachiisuudhaatii fi addunyaa namaa dhimmanii namaa wajjin jiraachuun qaba daa'imummaa koo sanatti. Kanan baay'ee gammadee sittimu tokko mana barumsaa keenya keessatti yeroo ijoollonni mana barumsaati saayitii boqonnaa irratti alfuuliyaan jedhamu takkatu jira. Bira alfuuliin ni gurguramti shiniidhaatiin gurguramti. So bakka sanarratti ijoollee baay'eedhaa wajjiniidhaatiin wal argama. No iddoo sanarratti kan taphni taphatamu dirree kuma booliin itti taphatamu kanatti ba'ama. Lafa sanan si yaadachiisuu barbaada. Lafa boolii sanatti ani gaafa hundumaa kaaraakterii fiilmiitu arga jira. Namni hundumtuu tapha dhaabee raawwateetu abaan taphadhu ilaala. Ofiin meedaa dirree seenee taphadhu osoo hin taane bakkeen dhaabbannee taphadhu yookiin shaamizii ofirraa baasee yookiin yuunifoormii guutummaa isaa ofirraa baasee yookiin immoo asiifachi fiigee raawwannee taphadhan ture. Saayitii sanarratti barsiisaan kiyya yookaan daayirektarri mana barumsaan itti baradheedha Alamaayyoo jedhama. Mucaan kun barnoota hin danda'a waan ta'eedhaatii fi abbaa kootii yeroo baay'ee dhufa yeroo yookiin maskootiidhaan hin ba'a yookiin teessuma jalaan hin ba'a garuu barnoota hin danda'a. Abbaan mucaa kanaa utuu dhufuu dadhabeera yoo naree barumsarraa cite hedheetu uleenaa bitee jira uleenaa soofee kaa'ee jira biiroo keessa. Daaniitu badii balleesse gaafa dhabu lichaan mareebee raawwatee kilaasitti moolla deebisa. So daa'imummaan kiyya tapha akkasii aartii akkasiidhaatii fi yeroo akkasii keessatti hin guddadhe daa'imummaan kiyya baay'ee wanta baay'ee natti bareeduu fi ani itti gammaduudha abbaa biyyaa. Akkan ilaalutti yeroo waa'ee ijoollummaa kee ibsitee yeroo sana nama qaroo teema uumamte duwwaatu hin ta'in nama waan baay'ee dubbisu wayii fakkaata. Kitaaba fa'aa kana hin dubbistaa kitaaba fa'aa yoo dubbiste immoo kan kitaabati kana jettee dubbisaa ture yeroo sanatti jechuudha. Waaqaa gaditti abbaa koodhaatii fi galanni haa ta'u yoon jedhe natti nulfaatu waaqaa gaditti isa jalqabaadha abbaan koo na bira taa'ee kitaaba abbaa gammachiisisuma baay'ilii kanaatiin na eegale jalqabuma isaarratti. Dabalatammoo Dookter Geetaachoo Jigii Dammaqsaatu waada darbata jecha isa ta'uu barreeffama xixiqqaata ta'uu Dookter Geetaachoo Jigii Dammaqsaadhaa gaafa isaan waa darbatan abbaa koo qaqqaba dhufe. Akkuma abbaa koo qaqqabeen muunaan qaqqaba. So abbaa kiyyatu daa'imummaa kootti akkas jedha. Namni nama ta'uu kan danda'u waan lamaaniin tokko barnootaanidha. Inni lammaffaa
dubbisuunidha. Manni barumsaa immoo gosa garaa garaatu jira obbo Gammadaa. Gorsa abbaa koo daa'imummaa erga daa'imummaa na yaadachiiste. Manni barumsaa immoo gosa garaa garaatu jira. Inni kaan kilaasii galee baratee nama barate taa'edha. Inni kaan immoo hawaasa gidduutti dhalate irraatii barateetu nama barate taa'edha. Inni kaan immoo maanguddoo qophaarraatii barateetu nama barate taa'edha. Namni ayyaanoomaan garuu mana barumsaa kana sadan galee barataadha. Namni mana barumsaa kana sadan galee baratee inni nama maachurdiidha jedha. Sababii kanarraatii kan ka'e nan dubbisallee ta'uudhaatii yoon baadde jechoon abbaa kootiif wanti abbaan koo dubbise sammuu koo keessa jiru yookiin tabiisaan natti maa yookiin haadha koo wajjin beekaa kan dhaga'utti haasa'a yookiin ijoollee warra na booddee jiran wajjin taa'ee taasaa taphataa yoo ani mocoruma sin dhaga'u jedhallee mangootu balbala mana keenyaa jira. Mangoo sanatti bubu'aa Abbee Geetaachoo obbo Geetaachoo Jigii Dammaqsaa moo akkas jedhee haasaa isa sana natti fakkaata gaafa ni ilaalu Saami. Yeroo kolleejii yuunivarsiitii seente maaliif injiinarii filatteeti? Maaliif dooktarii yookiin immoo abukaatoo waan akkasii maaliif filanne? Maaliif injiinarii ta'e? Filannoo koo jalqabaatu injiinarii ta'e ammallee siin jedhan mallee manarraatiin an deemsisneeti manumarra na naannessaa jirta. Abbee koo wajjin ollatti bubuusaa jirta. Abbaa kootu qe'ee kiyyaati maqaa dhaga'uu kanan barbaadu injiinera jedhaan fedhii koodiitiin kan fedhii kootiitti siin deebi'aati. So wanti daa'imummaatti dhaga'aa guddatte immoo sammuu kee keessatti develop ta'aa deema. Abba maaliitii fi gaafa jedhamu ijaarsi mana kootii naaf haara'uu jedha. Lammaffaa immoo ilmi obbo Gammadaadha erga barate yoo injiinera ta'e naannatti tola. Ittiin hanyaatuudhaatiif yookaan immoo ittiin hamiindeeffamuudhaatiif osoo hin taane ittiin hajiraatuudhaatiif jedha abbaa kootu yeroo sana. Rifoo kanarraatii kan ka'ani gaafuman jalqaba filuu injiineriingiin file. Achuma kan ka'e sababni isaas immoo barnoonni ani danda'u naachuraalii keessaati warra akka maatisii ittiin jedhan kanaadha. Gara achi as yoo dhufte immoo ji'oogiraafii warri ittiin jedhan kun ji'oogiraafiin ittiin jedhan kun naaf naata. So sababa ji'oogiraafiidhaaf yookaan sababa maatisiidhaatiif utuu hin taane injiineriingii barachuun qaban daa'imummaa kiyyaa kaasee fedhii kiyya ture. Amma gaa dhuftee yeroo kaampasii seentee yuunivarsiitii seentee injiinarii barachuudhaaf aartii kanas bukkee deemsisaa turtee iskiriptii wayii barreessitee wayii tiyaatira wayii qopheessitee akkam ture? Iskiriptii guutuu ta'uu yoo baatellee bifa asoosamaatiin fiilmii qopheesseen baaddee jira. So siin jedhe aartumaa wajjiniin waanan jiruutiif jecha gaafan achi ga'ee raawwadhu moo akkan kaampaasii galee raawwadheetiin booda garaachiitti gaa atillee booddeetti deebitee namni biraan illee dubbachuu danda'a. Kaampaasii Maddoolaabuu yuunivarsiitii keessatti ilma Oromooti kan ittiin jedhame Harargeetii illee haa dhufu, Baaleetii illee, Booranaa illee haa dhufu, Gujiiti. Namni daaniin beekne yookaan immoo kan namni naa wajjin hin haasofneedhaatiif nan gaafanne hin jiru. Sababni isaa laayifii koodhaatiif mana amantaatu wal qabataa, laayifii koodhaatii fi walitti dhiyeenya Oromoodhaaf qabutu wal qabata. Sababni isaa lagan qabuun turen abbaan koo lagaan nan guddisne ati mucaa Wallaggaati yookaan ati mucaa Baaleeti yookaan ati mucaa Gujiiti jedhee nan guddifne. Daani ati Oromoodha jedhee na guddisee kaampaasii gaafan galu hin beekun turen jechuun yeroon siin jedhu obbaan Boorana Gujii Harargee ta'uun beeka maleessaati. Maqaan kun akkatti waamamnuuf hin beeka maleessaati. Hiramni biraan jiraan beeku akkuma kanaan laphee naman dhabeen qabu gaafan achi keessa galu. So aartii kana immoo akkuma jaalladhutti gaafan deemu iskiriptiin fudhadhee deemu wanta harkaa qabu kanaatiin shaggaritti nama wajjin haasa'e aartistoota keessaa nama tokko wajjin haasa'ee jennaan wanta itti baattu kun si wajjiniin wal caala waan ta'eef amma kaampaasii keessa waggaa 2 turtutti waliin kaasinedha. Because lubbuu kee galaafachuu dandeessi wanti kun waan guddaadha jedhee na geggeesse. Sana booda gaa namni aartiidhaan wajjin kitaaba kanaan dura kitaaba Marsaa jedhamu kan barreesse amma hiriyyaa koo waayila koo jabaa kan ture Maddoolaabuuti ogummaan gibbii mooraa fayyaa keessatti leekchirara kan ta'e Sanyii Deenyaa kan jedhamutu
utuu walii wajjin haasofnu innillee iskiriiptii barreessee akka qabu fiilmii hojjechuuf illee fedhii akka qabudhaatii fi isa keessaatti immoo taatota ta'uufi akka narra jiraatu gaafa inni dubbatu kan koon harka jiruun dubbadde haala kanaatiin nan dhaqee itti seene barataan kaampaasii ta'eetu hin jiru dukkana isa marse kan jedhu nan dhaqee itti gale isaanii. Guutuutti fiilmii meeqa hojjettee jirta? Isa amma eebbisuu deemaa wajjin jirtu wajjin jechuudha. Kallattii cabdee jedhama mata dureen isaa. Lammaffaa immoo kitaabas baasteetta yookiin karaarra jira ba'aa jira. Garuu utuu saba biraan ga'in kitaabnichi balaa cimaa sitti fidaa jira. Mee nu taphachiisi waan lamaan kana. Fiilmii kara deemaa jedhu foddaa TV irra kan jiru tokko, dukkana ifa marse kan jedhu 2, eeloo kan jedhu 3, kallattii cabde kan jedhu eebbaaf qophaa'ee kan jiru 4. Kitaaba isa kanaatiin 5ffaa yoo ta'edha. Kitaabni inni kun kitaaba balaa jabaa natti fideedha utuudhuma baay'een isaa gabba'ee namoota wajjin waliin argin kitaaba gatii jechuun gatiin kanaan dura kan baase caalaa gatii kan naqafalchiisedha asoosamallee miti. Kitaaba seenaa wajjiniidhaatiin wal qabateedha. Kitaabni na dhukkuba jedhu kun kitaaba qophiinsaa eeddarra jiru garuu keessaati peejii 20 yookiin 30 kan ta'u citee bakkee kan jirudhaatii fi waa'ee seenaa keessa maaltu si galche jedhamee raawwatee balaa natti fidaa kan jirudhaatiif namoonni kaleessa Oromoodhaatii fi du'a turan harramoo Oromoodhaatiif dhukkuba du'aa ta'an fi guddisni Oromoo kaleessaadha har'a garboomuu Oromoodhaatii fi daandii godhatanii warra socho'an birattidhaatii fi galtoota afaan ofii isaanii hin qabne afaan namaa dhaalanii keenya jechuu barbaadaniif keenyarraa walakkaa kan liqeeffatanii ittiin jiraataniitiin kitaaba na dhukkuba jedhee raawwadhee utuu dhukkubbii sana namatti hin agarsiisin naanna dhukkubuu kan eegaleedha. Suma firrii godhanii na dhukkubsachiisuu kan eegalanidha. Kitaaba akkanaa kanaadha kan jiruun siin jedha Saami. Yoom dhattee injiineriitii aartiitti immoo switchii goote? 2005 kaampaasii Madda Walaabuu Yuunivarsiitiidha kanan seene. 2009 kan giraajuweetii godhe haa ta'u malee barataa yuunivarsiitii osoo hin jiru 2008 fiilmii dukkana ifa marse jedhu kanan eebbisiise. Lammaffaa immoo biyyi nuti keessa jiraannu biyya maxxantuu Oromiyaa taate Itoophiyaa jedhanii irratti waliigalan keessa waan jirrudhaatii fi yeroon keenya yoo itti fayyadamneef yeroo firii ta'an baay'ee qabna yoo mana hidhaan seenne taaneef. Sababii kanaatiif jecha barataa kaampaasii ta'e gaafan jiru wantoonni hundumtuyyuu kanarraa caalaa naaf salphoodha yookaan natti salphatanii jiru. Because tokko koorsiyaan fudhadhu murtaa'aadha. Lammaffaa akteroota filachuudhaatiif narrattisu yoo namoota gurguddaa ta'e malee barattoota afaan Oromootu jira, barattoota aartiitu jira. So barataa kaampaasii utuun hin eebbifamin fuula dura gara sanatti shiifti ta'uu kooyyuu sirriimatti kanan beeke kan na dhibu garuu akkan gara aartiitti shiifti ta'e ergan giraajuweetii godheetiin because gaafan giraajuweet godheera xumureera gaafan jedhu ani engineera miti artistiidha maleessaati. Isa kana ergan beencheekii godhate sababni isaa fuula koo dura koobilistooniitu argama osoo hin taane teennaaf waraqataa fi aartiitu argama. So akka kana isaan. Afaan Oromoo aartiin buddeen miti. Ittiin jiraachuu hin dandeessu. Qarshiin injiinarii bira jira. Aartii keenya bira waan tokko hin jiru. Baratteetta immoo maaliif warra aartiitti fufuurri barbaachise? Sabni kun parsantii baay'een isaa ispaanaal koordii malee socho'a. Dugda hin qabu. Dugda isaa warra naftanyaa kanatu nyaatee jira. So aartiin daawwitii uummataa ta'uunsaa beekamaadha. Lammaffaa immoo hangi uummataadha aartii keessatti kan inni ilaalamu. Isa sadaffaa immoo namoonni ati Oromoodhaatiif jabaadha jettu baay'een isaanii buddeen isaanii dura gaafa ga'anii jireenya koo jiraadha jedhanii raawwatanii yeroo itti gadhiisantu jira. Kana jechuun
ani daaniini ummatichaaf hin jiraadde jechuu miti. Mataa koof hin jiraadde malee ummataaf hin jiraanne. Because bilisummaa Oromooti jechuun bilisummaa Daaniiti. Daanii bilisoome jechuun kan Oromooti. Sababii kanaaf oolmaan ooleef siin jechuu barbaade miti mataa koof hin oole. Garuu addunyaa kun selekshinii keessaati. Addunyaa aartiidhaa akka inni birrii hin qabne beeka. Akka inni boqonnaa qabu garuu nan amana. Lammaffaa immoo uummati ana tokko ana uummati ittaanee maatii hanganaanaan numatu uummata mataa keenyatu uummata an kan ofii koof hin dubbanne gara ofii kootitti hin deebi'a jedhe ofii koo qophaan jiraachisa yoon jedhe namni biyya kana jiraachisu orma keessaa dhufe argama. Biyyi immoo kan isheen jiraattu nyaattee dhugdee duwwaadhaatiin miti nyaatanii dhuganii bilisummaan qaban yoo ta'edhaatii fi gara boomuudhaaf bitamoodha. Kun ideoloojii mataa kootiif abbaan barbaade karaa barbaade hiikkachuu danda'a. So addunyaa kun selekshinii keessa birriin akka jiru tuttuqees itti bubu'ees argeera. Garuu gaafa biizinesiitti dhattee seentu uummatarraati gargar ba'uun kee baay'ee fagaata. Kunis ideoloojii mataa kootiiti namni biraan lakkeechuu danda'a. Sababni isaa dhaqee keessa seenee ofii kooti wantan argeetiif jecha yeroo kanarratti ani utuudhuma akka konistirakshinii bira maallaqni jiru beekuun aartii biramoo maallaqni akka hin jirre utuu hin beekuun maallaqni sun achuma taa'ee uummataa wajjiniidhaatiin aartiin daawwitii uummataati. Daaniitu achi jira taanaan immoo daawwitii uummanni keessatti of ilaalu bira daaniitu jira jechaadha. Isaa kana jechuun gammachuu guddaan gaaddidmaan uummanni kun daawwitii ofii isaatii keessatti of ilaalu biratti si arga yoo ta'edhaatii fi biyya lafaa kanarraa gaddas jedheera namni lama jiraachuu lama du'us danda'a. Tokko fayyaadha utuu ittiin jedhamu golfoo fasaatu wayyaa uffatee lafarra deema inni nama hin jirre ta'ee du'aasa. Kan maqaan bade, kan seenaan bade, kan jireenyi bade, kan wantoonni hundumtuu bade. Tokko immoo awwaallee irra jedhanii galuu boollaa olii fakkara. Hacaaluu Hundeessaa, Laggasee Waggii, Eebbisaa Addunyaa, Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu gara Jaarraa Abbaa Gadaa garan qaban boollaa olii Nimoonaa Xila'uun boollaa oliitii fakkara. Daawoo awwaalamaniiru moo dhabanii yaadamu. So namoonni baay'een isaanii biyya kanarratti dhiibbaa geggeessaniiru jedhamee maqaan isaanii kan dha'ame. Namoota baratanii utuu garaa isaanii guddifachuu danda'anii uummata kanaatiif immoo jiraachuutu nurra jira jedhanii dhufanii darbanii. Anis ofii kooti boollaa olittis nan barbaada naqicha. Awwaalamee maqaan koo baduun barbaadu achumaatiin. So kanaaf maallaqarraa sii goree uummata wajjin walitti dabala. Uummata wajjin yoo walitti dabalamtee gara aartiin kuni maqaa kee sagalee kee dhaabbii kee agarsiisaa dhufe fiilmii hojjetteetta kun akkuma jette kitaabas baasteetta garuu diraamaan tokko kara deemaan kan jedhamu saba biratti fudhatamaa guddaa qabaate. Maaliif saba biratti baay'ee fudhatamaa qabaate jettee yaadda? Kara deemaa ana miti kan hojjete saami. Ati Daanii si hojjete yoo jette yoo kara deemaa ana miti kan hojjete. Daanii biraa tokkotu hojjete. Daaniin kuni aaktii maraatummaa qaba. Skriiptii barreessisana guutummaatti appilaayi godha. Daanii kan injiineeratu hojjete miti diraamicha. Daanii isa gubataa, isa luqqaa, isa waa'ee uummata isa yaadu sana waan godhudha hojjete. Beekos luqqaasee moo hojjete gaafachiiti itti fufu. Maal jechuu barbaadde kannaan jettu yoo taatee fi addunyaa Daanii keessaa ba'een hojjedhe addunyaa portokoolii Daanii keessaati. Sadarkaa barnootaa Daanii keessaa, beekumsa Daanii keessaati. Eenyummaa isaa isa namni beeku Daanii keessaati ba'een hojjedhe. Isayyuu dhiibbaa meeqaatiin maaliif maraatu taatee hojjettaa si wajjin waliin madaaluuni ati artistiidhaani namni maal jedhaa intarviyuu irratti waan tokko irratti maal siin jedhu ati kun sadarkaa kee gabbuufteeni maraatu taatee maaliif hojjetta utuma jedhanii raawwatamin Daanii sadiitu jiraan jedheenan tokko Daanii uffatee portokoolii eeggatee deeme lama Daanii isa xinnoo tokko asii lama sadiillaa taate baratee dhaban sadiin immoo Daanii isa maraatu kara deemaa jira jedheen ofitti sadanuun isaanii garaagara. Daaniin tokko dizaayinii injineeringii hojjetu. Daaniin tokko uffatee adeemu. Daaniin tokko maraataa ta'e hojjetu. Sadanuun isaanii garuu bara tokko keessa jiraatu.
So kara deemaan sun maaliif uummata biratti fudhatama argate kan jedhudhaatii fi akka ofii kootitti yaada koo ishee xinnoo beekumsa koo ishee xinnoo sadaan gaafa yaadu tokko namoonni gurguddaan ta'anii ilaalu, ijoolleen ta'anii ilaalu, hiriyoonni koo ta'anii ilaalu. Ijoollee biratti kan inni fudhatama godhateef aaktiidha. Maraatuudha laa maraaticha jedhanii. Nama guddaa biratti kan inni fudhatama godhateef diyaaloogii bishaataa qaba. Ijoolleen hiriyoota koo biratti kan inni fudhatama godhateef immoo leevelii tokkorra jira. Sababii kanaatiif jecha namni hundumtuudha sagalee muuziqichaatiif kara deemaa kan inni jaallatee fudhatee fi sadarkaa isaaniitti isaan madaalee dhufe. Isa kanaatiif immoo Yaazoo Kabbabaa hordofaadhaa wabiidha. Yaazoo Kabbabaa hordofaa jechuun maaliin siin jedha? Piraayim Ministeerii biyyattii Oromiyaa jedhamtu yookaan immoo fayyidaanii qofa. Piraayim Ministeerii biyyattii Itoophiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa jedhamtu kana utuma itti laataniiti biyya jedhamte kana nama danda'udha. Because barnoonni isaa soban qabu. Maastarsiin isaa soban qabu. Amma mana hidhaa Qilintoo lakkoofsa tokko keessaati biyyoonni maal akka inni ta'ee jiru hin beekamu. Uummanni illee namni jalaa qabee dubbachaa jiru hin jiru. Barasaa guutummaa jooraa ture uummata kanaati. Si'a tokko as Gibxiin dhaqaa, si'a tokko Sudaanitti baqataa, si'a tokko Keeniyaatti baqataa. Biyyatti hin baqatin hin qabu. Kanammoo wanta ittiin jiraatu dhabee miti leekchirara yuunivarsiitii. Sababni kana deemaadhaan akkas ta'ee fi maachuun sammuu namoota hundumaadhaatiin hojjetan. Nama tokkodhaan sammuu Oromiyaa guutuun hojjetan. Gaaffii kana irra deebi'ee si gaafachuu hin barbaadu. Maaliif miidiyaan adda addaa dabarseera. Garuu dhaggeeffatoota keenyaa fi warra dhageenyee fi akkati gabaabsitee himtuun barbaada. Halkan tokko utuuti deemtuu karaarraa butamte, reebamte, tumamte, miidhaa guddaa sirra ga'e, allayyaa keessatti gatamte, hospitaalatti of argite. Maaltu dhalate? Hattuunii ka biraan qabdu hattuudhuma. Hattuun limmoo saattu maali saattu hattuudhuma. Qaamni kun abaluu ittiin hin jedhamu yoo ta'e VAT'dhaan naatan VAT lamaa fi ILAC tokkodha. Na waamanii mana dubbisaniitu na dhaabachiisanii harka koo fi miila koo hidhatanii konkolaataa keessa na buufatanii achi dhaqanii mana elektirikii isaa maal ta'e keessa dabalchanii achi gaaffii sadan dhufan tokko na gaafatan nuti si barsiise ati nama biraaf hojjette jedhanii akka manni dokumentari hojjechaa jirtu nama dheeraa irra geera maal yaaddeetu biyya kana maal gochuuf jetteetu jedhanii lammaffaa kitaaba seenaa barreessite kitaaba kanaatiin ummati walitti bu'uu danda'a gaaddidduu ummata maal jettee balleessite na dhuga jettee barreessite laakunuuti peejiinsaa wabiinsaa jiraatu iyyuu malee kun ummata kanaaf barreeffamuu hin qabu jedhanii isa sadaffaadhaa ati maqaa kara deemaadhaatiin biyyarra godinaa naannoftee kara deemaa sagantaa kara deemaa noraa beektee raawwattee siyaasaatiin ijoollee qindeessaa ijaaraa jirta qaama waraana adda bilisummaa Oromoo keessaati ati nama tokkodha. Biyya kana waliin ijaarra malee qophaa kee diiguudhaatiif karoora qabda ati warra biyya diigan keessaa nama tokko jedhanii achiitii mana kee deemuu barbaannaa ragaa fudhannuu qabna achiitii jedhanii. So wantoota na gaafatan kanaatii fi caas shananuu deebii waan argatan hin qabani. Mana kootti sin geessuudhaaf isiniif mana hin qabu jedhe lammaffaas immoo mana kiraayii keessa kana jiraatu malee mana bitadhee qabu hin qabu. Lammaffaa dookumentii kee barbaannadanii dookumentii isaanii fan hojjedhe bitanii uummata Oromoof akkan hojjedhe ittime. So sabooddee gadi galagashanii na fannisanii dhanna koo kana saanjaadhaan ol gubanii gaggubanii qaama hormaataa kootti shuggee biiraadhaa asii gadamu qaama hormaata dhiiraa kanatti jala isaatti hidhanii gadi rarraasanii sabooddee elektirikiidhaan miila koo dugda koo dhagna koo kana guggubanii hin waadanii na affeelanii achirra na oolchanii na bulchanii yoo barbaadan fincaan afaan kootti fincaanii akka kanaatiin taphatanii zeeroodhaan duwwaadhaatiin immoo miidhagaan dirree irraatii deeman kanan siin jedha. Amma qaamni kee akkam fooyyofteetta baga rabbii waaqni si baase afaan diinaa jalaati akkam qaamni kee amma? Qaamni kiyya kun miilli koo tokko ammayyuu siil na hojjenne meebi paaralaayizdiidha jedheen shakka.
garuu bakkuma nama ga'e kana ga'uudhaatiif iyyuu jaalala Oromoodhaa nama abbaa koorraa kana nyaataa nama biraan argiten ture barana garuu Oromoon akkan Oromummaa koo jaalladhuu fi yoon barbaade sababa Oromummaa kanaatiif biyyoon hin nyaatama yoo ta'e akka nyaadhu na godhe because balaan narra ga'e balaa ulfaataa waan ta'eedhaatii fi utuu Oromoon hin jiru ta'e yoo naan awwaalamni boollaa gadi jira du'eera mana akkan du'ee jiru dakkan kufee jiruuti hiriyoonni koo warri akka Birhaanuu faa Kiyyaa faa ijoolleen jedhamanii konkolaataa garaa garaatiin fiiganii dhufanii nakaasan kan nakaasuu isaanii duwwaa utuu hin taane mana yaalaa itti yaalamuu qaba jedhanii yaadan uummanni Oromoo kun hin galagala hiyyaa'e deemanii mana yaalaa na galchanii dhabni kiyya amma yaalame yaalaa argatee miilli gar tokko paaralaayis dadhabu iyyuu maleessaati miyaasaa isaan biraatti waan an argaddeef dhagni kiyya inni madaa'ee jiru akka qooruu ta'eera miilli koo garuu wulchee kiraanchiidhaan hin socho'a miilli koo tokko hin hojjetu yaala na barbaada gara so akka kanattiidhaan hin jiran siin jedha dabalataa maal siinaa jedhu dhimma yaalamuu kootii kanaatiif dhugaamattiin siin jedha hammuma ammaatti iyyuu ammaarraatti iyyuu Oromoon ga'ee guddaa taphate fakkeenyaatiif amma gruupii atiitii gruupii warra Awustiraaliyaa tokko adda shaggituudhaatii fi adda hiikoodhaatiin kan hoogganamu warra akka Nafiisaa faa Xaggituu faa Warqee faa Qananiituu faa Kadiijaa faa karaa hiikoodhaatiif karaa adda shaggituu warra jedhamanidha. Mucaa kanaaf gargaarsi barbaachisa kan jedhamuutii fi akka lafaa ka'e inni qaqqabe sababii sanaadhaatiif mana yaalaa galee qaamonni koo madaa'an sun akka isaan yaalamanii atiitiin Awustiraaliyaa keessa jiraatan irratti adda shaggituu faa kanaatii fi gruupiin obbo Daawwitiin Koosaa faadha. Jaroota kanarraati kan ka'e yaalli koo dhufee adda naga'e kan miilla isa tokko hafee moo yoo waaqni jedheetii fi yaalamee numan xumura jedheen yaada fayyummaan koo haala kanarra jira miilla tokko duwwaadha kan hojii alatti dhaabbatee jiru malee isaati warroonni kaan koo hoomaan jedhaniin siin jedha Saamii. Kana wajjin wal qabatee Daanish aartii kan jedhamuu fi aartii qabsoo kan jedhamu walii bira qabnee deemuu hin dandeenyaa? Aartiin mataan isaa yoo qabsoodha. Entertainmentiidha wajjiniidhaatiin wal bira qabne yogguu jechuun qaamota gargar ba'uu hin qabne akka maanni dhukaaf lafee namni hafuura hin qabne jiraachuu akka hin dandeenye dhiigaaf lafee akkuma warra kanaati dabalatas immoo jaroota walitti hidhamanii jiranidha akkuma ati naa ibsuudhaatiif yaalte wantoonni aartiidha wajjin wal qabatanii guutummaan isaanii ofiima isaaniitiiyyuu haa jaallatu haa jibbu jibbee haa weellisu yookaan immoo jibbee haa barreessu jaallatee haa barreessu yookaan jibbee haa barreessu kamiinuu haa ta'u wantoonni kana wajjin wal ilaallatan bar qabsoodha. Ta'us garuu jaroota kana uummaticha keessatti eeguudhaatii fi daayivartiin goone gaaffii keessan deebi'ee asuma keessa jira garbiraatti daayivartiin goone achuma keessa jiraachuudhaatii fi sammuun uummatichaadhaa yookaan immoo namni dhimma kanarratti ga'ee fudhatu bal'isuutu sarra jiraata. Kun ga'ee kooti. Kun ga'ee koo miti. Kana gochuun qabaa. Kana moo gochuun qabu jechuutu sarra jiraata. Kana gaafantiin jedhu namni ani danda'aadha jedhee raatee waan hundumaa kontirool godhee andachee kanarra jiraachuu nan danda'a namni jedhu jiraachuu mala. Meebii moo jiraachuu danda'a jennee lafti ilmaamnee lafa kaa'uu dandeenya. Garuu akka nama fookas godhee raawwatee wanti kun jireenya koo keessatti barbaachisaadha jedhee nama ga'ee tokko fudhateetti successful gochuu dhiisuu mala. Yeroon kana siin jedhu entertainmentiidhaatiif aartii kanarratti yoo namni fideedhuma beekaa wal rukuchiise maleessaati lachuun isaanii wal qabatanii waan jiraniitii fi qabsoo jireenya keenyaa wajjiniitiin uummata kanaaf ni ta'u jedheen ilaalaan ofii kooti akkasitti nan yaada. Aartiin keenya eessa jira meem? Iddoo durii jira moo asiqeera moo fuulduratti deemaa jira jettee ilaalta akka
dhuunfaa keetiitti daani. Ana kama dago akka ofii kootitti asitti ma artistoota biraa natti gaddisiisuuf natti fakkaata isaan akka ofii yaadanitti taa'imani hangaroo akka akka ofii kootitti asitti ma aartiin Oromoodhaa gara duraatti sadii tarkaanfatee gara booddeetti shawwaan deebi'u wayi natti fakkaata akka ofii kootitti gaa kun akka dhuunfaa kootitti because sila waan tokko jenneerra aartii abbaan barbaade biizinasii godhachuu danda'a entertainmentiitti galagalchee garuu artistiidhaatii fi jireenyi moo faayidaarran caala kunis ilaalcha dhuunfaa kootitti jireenyi faayidaarran caalaan ilaalcha dhuunfaa kootitti kana gaafan siin jedhu aartiin gara duraatti deemaa jiramu deebi'ee dhaabbateera jettee sana gaafattuudhaatiif akkam ta'e jira seeduutii fi akka mataa kootitti aartiin gara booddeetti aseechi deebi'ee jira. Takka dheengaddas waan tokko jedhan tokko sababa aartii kanaatiidhaatiif jecha gatii baay'ee ofirraati kaffalee manarraa kaffalee jireenya isaarraa kaffalee itti dadhabee gaafa fidee asiin ga'e aartii dagaagsaa guddisaa dhufi. Tokko moo aartiidhuma faayidaadhaatiif barbaade yookiin artistii faayidaadhaaf barbaade namni aartii faayidaaf barbaaduuf namni artistii faayidaadhaatiif barbaadu aartii gara booddeetti deebise akkamittiidhaatiin kan jedhamuutii fi namni akkamittiidhaatiin kan jedhamuudhaatii fi namni artistii faayidaadhaaf barbaade namni aartii faayidaadhaatiif barbaade wanta yeroo sana keessatti ta'uudhaatii fi wanta faayidaa ta'u ilaala malee danda'ee uummatan ilaalu aartiin immoo daawwitii uummataati. Sababii kanaatiif jecha aartiin Oromoo kun hamma deemuun isarra jiraatu akka hin deemne kan godhe nama aartii biizinasii ofiisaatti godhachuu barbaadee fi nama aartistii gara biizinasii mataa isaatti deebisuu barbaadee fi nama aartii gurgurachuudhaatii fi itti dhameedha. Itti waasii dabala. Aartiin biizinasii ta'uu danda'a kan jedhamuutiif isa kanaafis damee biraatiin eeyyee akkamittiidhaatiin aartiin dhugaadha. Dhugaan immoo bara baraan jiraata. Because uummanni bara baraan jiraata waan ta'eef amma lafti kun jirtutti lafti kun hin darban. Dhugaan immoo deemsisaa ariitii miti yoo tures garuu hundee qaba. Aartiin biizinasii ta'uu danda'a kan jedhamu dhufaniitiifis immoo aartiin artistiidhaatiif biizinasii hin ta'u. Because aartiin artistiidhaaf jireenya waan ta'eef jireenyi immoo biizinasii irra hin caala waan ta'eef garuu biizinasii ta'uu danda'a. Akkamittiidhaatiin erga jireenya keeti ta'e wanta jireenya kee wajjin karaa dhugaa walii galee siinsi jiraachisuu danda'a wanta si jiraachisuu danda'u immoo biizinasii sii ta'eera. Kun kan artistiiti. Booddeetti akka inni deebi'u kan godhe jaroonni ammaa lamaan aartiis rakkisanii ofii isaaniifis rakkatoodha. Because namni birriidhaatiin yookaan maallaqaatiin gammachuu guutuu argachuu hin danda'u. Dhugaadhaatiin garuu agabuu bultee gammachuu guutuu qabda. Sababii warra faayidaadhaatiif jecha aartiinis hundumtuu biyya kana keessaatiif toora gara booddeetti deema. Sokkaniiru gaafa jettu booddeetti deebi'anii immoo dhaabatanii si eegu. Ati deemaniiru kiiloomeetira 5 irra ga'aniiru jettee fiigeen qaqqaba gaafa jettu as deemanii si booddeessa jirtu gaafa jettu booddee isheetti dhufanii dhaabataniiru. Faayidaa mataa isaaniitti dhan. Faayidaa mataa ofiitti dhuun immoo of jiraachisuu dadhabuu namatti fida aartii keessatti. Siin jedhaanii isaanii. Utuu qophii keenya hin xumurin ati nama aartiidhaaf dhalatee sammuu aartii baattee jirta. Sammuun sun immoo kireetiiviidha. Kireetiivitii sana immoo waaqni si eebbiseera. Gaaffii irra deebi'aadhaan hin jedhin. Aartiin Oromoo buddeen hin taane. Ati nama. Umuriin namaa hin deema. Ati nama. Sammuun namaa yaan namaa iddoo tokko ga'ee hin jijjiirama. Yeroo jijjiiramu sana aartii dhiistee gara injiineeritti sin deebisu yeroo abdii kutattu. Darsiin jedheen biyyi nuti keessa jirru biyya quucartuu biyyaa gadii Itoophiyaa keessa jirra bara. Itoophiyaa keessa immoo rakkina maallaqaa malee rakkinni yeroo hin jiru. Injiineeringii mitiitii injiineeringii hojjechaa neersiingii barachaa maaltiin jedhula dabalee immoo konistiraakshanii ammas barachaa aartii hojjechuun hin danda'ama bar biyya kana keessatti. Gonkumaa wanti biiziisi godhee sirkaa fudhatu tokko hin jiru. Yoo of gurgurte irraati kanatti ofii kee
namni moo omiisaa gurguruu hin danda'a akka salphaatti mataa masaa kan akka salphaatti gurguruu danda'a. Sababni isaa sammuu keetiin ala fedhii keetiin ala gammachuu keeti gammachuu sammuun keessi gaafatuutiin ala wanta fedhii kee hin taane waan gammachuu siin laanne tokko hojjette yoo taateefati ofii kee ofirratti gurgurtee jiraattaa jechuudha. So gara konistiraakshinitti sin deebisuu kan jedhu kanaatii fi na deebisuu mitiitii inni ijaarsarraati miilla koo fudhadhee hin deemu yoon ta'eyyuu biyyattii ani keessa jirutu biyya Oromiyaadhaa dhukkubsattuu Itoophiyaa keessa jira. Kanaafiyyuu gara kamitti yoo deemame wanti aartii irraatti gargar nama baasee baay'ee biibii nama godha jedhamu biyya kana keessatti hin dhalatu hin yaadamus. Because beektaa biyya keenya biyya qamaleef sareen guyyaa hundaadhaa qabachaa ooltuudha gaaf. Kanaatii fi deegaaffii kee ammaadhaatiif kun deebiidha jedhee yaada. Daanii baay'een si galateeffadha. Iftee Oromiyaa Kaaffee Miidiyaatti gaaffiif deebii waliin nu gochuu kee nama galateeffattu qabda taanaan carraa sana sii kennama. Ateetee giruuppii warra Awustiraaliyaa jiraataniin bara baraan jiraadha. Isinnaaf nama tokko miti warra lubbuu koo of galchuu keessaatti gahee guddaa qabudha. Thank you siniin jedheera ani kara deeman. Amma si danda'ametti dachee kanarra lama jiraattu akka ofii keetitti jiraattu namni yoo akka ofii isaatiitti jiraate gaariidha. Akka banuun sirbaan morma nama jallise dallakki. Kargitan golfin. Egaa taphni keenya akkas ture. Artiist Daani'eel wajjin yookiin immoo kara deemaa wajjin isa baay'ee galateeffannaa yeroo isaanii kennee gaaffiif deebii nu wajjin godhe. Akkas dhaggeeffatoota keenya isiniinis baay'ee sin galateeffanna. Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa maqaan koo Saamiin jedhama. Amma deebinee waan arginutti nagaan oolaa lafa jirtanitti immoo nagaan bulaa isiniin jedha.